Jira gala terapi kami. Akkami? Jira Jira alhamdulillah. alhamdulillah. Ibsi shaa akkami? Nagaa Halima. Ibsa. Ishiin ibsa ishaan ta'e immoo qalbii nama fuuti. Eessa jiraata? Tol si waamti. Halima. Jirta. Oye. Maal jirta nagaa qabdaa? Jaarsa qabdaa? Nagaa qaba alhamdulillah. Jaarsan qabu. Maashaallah maashaallah tafaata. Dahali ma dubbi qabdaatille. Maashaallah maashaallah. Kamte gaaw? Sakachiti jalaabaati. Ibsaan kun waan taasoo qubee qoy. Jaarsan qabduu miti? Jaarsan qabu dhugaa. Mee wallahi jee. Kakuu maaltu gayree maa? Jachi xiyyaatee amma jaarsa qabda moo hin qabdu wallahi jee. Bardala amma tana afaan irraa wallaallee bar jaarsa keessee waa barbaade. Sharaan afur kaayattee bar isinii miti qaxaatanii dubbiftanii isaa walleessin. Sharaan afur kaayattee nuuni. Miyyo. Dhugaa ni hoo ka dileetii godhe wayi. Dilee goote? Ya ibsa naman taatoti wallahi. Dileeti godhe bakka. Maali? Asumaanuu caaltu walaloo qabaa beektaa? Barbareeffama Waa'ee ibsaa wannaa sanirra jechoodha. Waa'ee maali? Daawwaa samoonii kana Hamza Haashim godhu tokko dhageettanii akka namatti tolu. Akkamitti faaxeecheen dhiironni akkamitti dubartii malee kophaa teettanii jedha. Waan kophaa teenneef waan kophaa teenneef M4 giftii fi dimeerraan tana giftii kan dimeerra. isa san qaba. Waan kophaa Jireenyi akkami isinitti tolee dubartoonni dhiira malee akkamitti teettanii dhiirrillee akkamitti dubartii malee mana ho'ifatee taa'aa. Dhageettanii wallahi baay'ee addas nama jedha. duuba eeddas nama jedha waa'ee bultii teenyaa sanatti deebinee san booda bultii hojii jaaranne na jaalattee dura. Na jaalatteen siin jee. Bara walaloon jaalala ibsachuu deemti. Eewa. Halima. Sitiyyaan tun sagalee xiyyaa'uu dhageessu tana wayifuu jaarsi sii kayaa akhi. Miyyoon dhageessu. Networking qabdi. Hin dhagame ibsaan dhagaa. Halima na jaalatte moo nan jaalanne amma tana qofa naayin. Zimmitaa marsinoo jee maarree bas khalaas rakkoon qabu waliif galla. Dhageesse? Gaccadhifte si jaalatti ibsaatiin beeku dubartiin beegaratti gaccadhifti. Jettee mee faaya akkasi. Lakki garatti kan bara sana hin jiru nuti bara teknooloojiin kutaa keessa irraa wanni takka wanni calitanii dhuftu hin jirtu dhaggeeffata. Halima. Halimu. Inni kalaas buusiidha. Hin dhagaaraa baraa jiran. Isin na dhageettanii? Si dhageenya. Ooyyee. Maaliif calliftu? Dhagaa ibsishaa. Gaafii ansi gaafadhe maa calliftu? Dhuga. Ayyee na gaafadhu waan barbaaddu. Na jaalatte moo nan jaalanneen sin jee. Gaafadhu. Wai! Siyyaan mana maraatise. Miyyoo! Maali si gaafadhare gaafiin tanaa gaafii tamii si gaafadhate? Ooyyee. Nagaamu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah haala kanaan walaluma teetitti uffadhamu walaloo ta'e jee. Shabakaa kiyya na fakkaate. Shabakaa keetti miti walaloo ta'e uffadhu. Rakkoon. Dhugaa walaloo kunoo. Ka ajaa'ibaa kana qopheessee. Hayyee uffadhu walaloo ta'e. Siillee sii qopheessa inshaallah gaaf tokko. Bakka teetii san networking sirra Sii dhaabatii. waldeessa. Nama Cookee boonsa didee hojiin kee. bultii yoo tan wala. Halima. Caaltii maal jetta? Naa waan jenne nitti uffate. Halimaa tan walaloo amma dhaggeeffadhu Halima dhaggeeffadhu. Walaa shabakaa hima qaba lubbuu hin ciccita malee nama itti baa'ata. Namaas Amma isin dhaga'u jira dhugaa rabbii isin dhagaara. waan anjoo dhageessee ammaan tan. Baay'ee na dhageeffadhaa kaa.
لا اله الا الله. داوا شيك جار سناب جارتي سنة حمزة تربي هاشم وكراكرا dhageettee waa'ee isaa laalchisee walaloo qopheesse. ati isa jaalatte qaalicha na isuma maqaa dhaa altaa itti oofi waan itti ooftu fuura biisuun sodaadhuti bakka amma sarboota tigistii nu dhabsiifte. Waa'ee ibsaa. Ibsa. Wayne. Sagalee kiyya isinit dhagahamuu dideemi? Ejirti sagaleen taalima. Ni dhageenya nuti shabaqa si qaqqabe malee rakkoon qabu dubbisi. Dubbisi si dhageenya. Ayyeeyyeesh. Ni addisi. Akkanni wallee baran. Ayyee. Dubbisi naan jedhaaran dhugaa rabbiin eeggataaran faatoche. Dubbisu ibsaa. Miyyo keessan na argitaaree dubbisi dubbisi. Haa si akutu dubbisi maal haajaa ol. Ayyee. Ayyee walalichi waa'ee. Dhageenya jirra waa'ee walalootis nutti himin. Hamza Haashimii. Doktora Jinnoota Haakimii. Maaliif dhiirotaa fi dubartii maaliif wal fuudhuu diddanii walirraa fagaattanii maaliif akkanatti teettan jedhe garaa jabaattanii qaala'insa jireenyaatu samii koree kanaaf dhiirotaaf dubartiillee walirraa goree hin jiru dhiirri si jabeessu bakka yaada keetii si geessu kanaaf faaxeen ka dabattee teessu. Maammadoo birrii ofii itti kennaa hin jirtu jabaattee maammadoon kunoo jaalala jettee dubartii kama argite jala kaattee kanaaf kunoo mudhii ofii dalagattee mudhii ofii fidhattee dalagataa jirti jabaattee. Maal na dhagaan jirtanii? Si dhageenya ni maatti uffisi si dhagaa jirra. Ayyee. Itti fufu moo asuma isinirraa dhaabu? Itti fufi itti fufi. Fakkaatu ittiin kennaan silkii tokko gaadina fakkaate koppiilee killee godhaa jamaa warra jala jirtaa hundi keessan. Koppiiliin killee godhaa taabillee godhaa. Rabbee koo. Dhaaltu Oo. ni jirta. Jira eessa deemaa jirtu? Dhiiraa jaalalleen isaa dhibbaa. Na dhagaartaniimi? Ee. Beekan wallaa sagalee kee ka dhagamaaruu dhagamaara naan jedhamee horka komantii keessa ilaala. Shabaqaan qabdan. Ayyee misil nagaa jira. Argeera komantii. Yookaan siyaasaa godhaa jira. Yaa shabaqa dararaa jira. Shabaqa akka malee godhaa jira mitiyyoo. Maammadoon durii gadi qabee lafa qotaa. Maammadoon ammaa bilbilni bichaa qotaa. Faaxee kaabaa kibba jirtu hundaa. Lima adama jalli jeen itti fufire. Shabaqaan qabdu miskiinni rabbi wallaahi. Leeman mootii irra jirtaati. Lakki akkuma fi gaggabaabbattu gaggabaabse bilbila mucaa maaltu maal ta'e? Bilbila gaggabaabse moo qorsi gaggabaabse?
dabarsee ofii gadi.